خوغاش خوغان بربادون انفر يا دم خي كونكو كونكو وي اجانا كان خي اجان جيتو خلاص ولا نسافر هنا والي نمبر بدلينا وانا تبربدلي نوتي سينا جدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جبتوتا توتا خينيا جيرا جيرتو سنين جاء سلام دان تينيا تانوني راخات إلى غابي غارك تامرتين تغمجورا اسم برا حاجة سنين جنة قنوغا بيارا تانا عبد الله بيجيرا كما صاحبه هي قالي في غاري الحمد لله فيجرا مي كمسات سن دبرسا سلام تاسين قالتين كما هذا خينيا دبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة خينيا أكم سنة كم قبلنا ورمنا الدنيا مرة جدا ويا خيسني أكم سنة جارة تنا أو كل شيء يا محمد إس نبرة تركما بس أنا يكون مبارك يا الله يكون نبرة جرا سلامة كم سلام كم مبارك السلام عليكم عبد الله فيجي أكم سنة دعوة كم خينيا تربي في ده نفتو نولم تو أمو تنو مربي جالا هنداو أكم سما أمو محمد في ده جاسفانيس نبرة تركماني يجو rakkoon bal'oo diyaa nama hojii qoodatanii deemuu fala ayyee deemtaa akkasitti waa hundaa'u miidhama kiyyallee na wajjin miidhama kunoo alhamdulillah arra geenye nama hamtuu dalaguu fi siirii dalaguu fi kana hundarraa nuti حسبنا الله ونعم الوكيل جنة جرا ربي هيتي وركنته من ماتس واتك سنقولوا تربي جيمله يوم نسي جيم جالس دفعه غافر ربي سفيد زي جيمله هندو دجو سنيفو أسجني قالوا نرتي نوجي ركتني نوجي ميرم تاني ركوبي هذا تودا أول رتي أمة رموا ديوجي اسمنا قالوا تبارك نينجا أكاس مامو مبارك الله آدمنا خيارنا الله أقله تومتو مالي إذن يجو دون يلا ركتة نمني mana kana kaisa nungkaben undablo juru yajju tokko faratti si yajju mama fabiratti akkasina sirin jaa khabamto hanya sanefu mama yaada gabatte aso mera akkasi gada wato keenya walumaa galatti hojiin tokkottuu nu jedhamtuun waalituu nama aarsan ani ammallee asirratti nama siirii dalagu nama waan hamtuu dalagu tokko tokkoon eenyu fi eenyu jee qabeetiin maqaa isaanii lafaa qaba gaafa immoo guyyaan isaanii kee ol baanii hunda harki isaanii shansharataan walitti godhamaan ta'an akkasuma namni jechuun namarratti jechuun bultii namaa yookiin diiguudhaaf ilma namaa tokko kan bultii bareedduu keessa waliin jiru yookiin amma fakkeenyaaf sababa bareedina diinarraa yoo kan ka'u taate isin bultii xiyyaa fi bultii diinaa waliin hin feene sa akkasuma ni beektatillee sababni sababuma sanirraa ka'e fakkeenyaaf hatta toofiqollee geessee toofiqorraa mucaa san hin beekuyyuu mucaa intalli isin fiddan amma waan isin waraabdan daraa quba hin qabu viidiyoon arge malee amma yuutuub eegaan seeneen viidiyoo dhiyeenya kana poostii taate madda isaan arke jechuudha hottu baaba ayyee hottu na bira taa'e hottu na bira taa'e bas qolla gib godhi kana la hottu rijjaala hottu salaam alaikum jettaan hottu itaali si biraan deeta hottu na bira saniifuu daawwattoota keenya arra geenye alhamdulillah guyyaa karaa kana gahuu gammachuudha as dhufnaa yookiin gaan immoo guyyaa irraa kana ni keenya jennee yaadne ture rabbiin jeemmoo noolabdu rabbiin jeesu beekamaadha saniifuu fayyaa abdallaa kanaaf arra hedduu gammanne eda innaa gammachuudha hin rabne garuu guyyaa edatti aansinee arra galgalli kun galgala lammaffaa isaati kan nuu fayyee galata galchuu jiru eda mirkaanaan akkasuma bullee tuwaayii godhaa bulee jechuuti irrabne kunoo alhamdulillah abdallaan maammadillee ni eegada na biraan deemne asuma na bira bulee jechuudha asuma wajjin tattaa bulee akkasitti jechuudha ani waan waraabame kana hundaa'u takkilleessitu maamma keenya qubaa hin qabu sooshaal miidiyaa waan kanarra jira sooshaal miidiyaa miti alliinaadhaan viidiyoon akkanaa akkuma waliin dhageenya akkuma atillee ta'ee نقبل أنا مرة في منابر كي خيتي مسكة من دانجل أكاسي أتي أما كم نجت فيديو كنا هذا لينا وسوم على قط فيديو تنتمر راحاتي أم بريفه مقنجلا قديمه لا وسوم فيديو رقدين لالين فيديو ترى مالي ورابد فيديو نكنا مالي سمعت بدين دي ماذا إيه تيجي ميتاك ده تقول له هاي أنا فكرني بكتنا أمال تنوجي إيه تو بليتي لينا yoo liinaa jaalattee waan kana godhuun qabdu fakkeenyaaf yoo akka obboleessi liinaatti akka obboleessitti na laaluu qabdi liinaan na jala jiraame hojii akka obboleessi liinaatti akka obboleessitti isitti na laaluu qabdi nama jaarsa liinaatti maqaa akkasuma na laaluu qabdi bara saniifuu akkasitti na laallisin ammoo akka nuti adda baanu yookiin akka naaf liinaa wajjin jiraan na fayyadu saniifuu
hin dandeessu godhu akka fe'ellee yoo ta'e. Ilmi namaa tokko guyyaan koo malee lubbuun isaan baatu hanga riskii isaa addunyaa kanarraa fixu takkatti lubbuun isaan baatu guyyaa rabbi baasee baati garuu ilmi namaa nama kana ni ajjeesa yookiin ammoo lubbuu isaatiin baasa jee tasumaa yaalee hin danda'u qaddara garuu guyyaa rabbiin lubbuun ta'e ni baati jee sababa waan sii godhe isaan kopheenis sidhaan duuba baati ammalaan amishii waan birootii miti alhamdulillahi shukrii itti galfachuu qabu akkama shukrii itti galfachuu qabu ni beektaa isin tokkoffaa irratti siiviliinaan dachaas baay'ee namni hundinuu sila kaameera keessatti abbee bakka dhufee qaamaan nalaalee warra sila alatti haarisa naa gootanii na bira taa'ee na eegu sanillee hundi keessanuu haa galatoomu jedhanii maaliif rabbii malee ilmummaa namaatu waan fedhe yoo si yaadee Muhammad waan mutakkaa si godhuu dandeessu. Sanirraa amma ijoolleen uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo jechuun warri jechuun Abdallaa maaliif wal'aannee maaliif akkana godhanii jedhanii dhimmamanii jechuun dhimma nu caalaa jechuun isinlee warri sheeka barbaade hatta afaraan illee haa ta'u barbaadanii sheeka jechuun biyya biroorraa deemanii fidanii jechuun fayyaa Abdallaa barbaannaa diinaadhaan mushaakila jirullee dhaabii isilleen Abdallaa irraa viidiyoo waraabinaa rakkisni viidiyoo irraa waraabinuu fedhuu jette jechuun karaa fayyaatti yaa barbaaddanii jechuun fayyaa karaa fayyaatti na fiddanii galatoomaa isin jechaatu akkasuma immoo warreen koomantii illee du'aa nu godhan hundin ilmi namaa jechuun namni Oromoo haa galatoomu jechuudha. Galatoom maaliif Oromoo dura Oromoo isaan galatoomfachuu qabu uummata Oromoo galatoomfachuu qabu. Bakki inni ankallee jiru eessa? Bakki inni irraa hin jiru eessa? Fakkeenyaaf ilmoo xiyya tana hin fedhan yeroo viidiyoo laalu. Maal nuun jaan namni tokko tokko? Onlaayinii seenee hoggaa laalu ilmoo xiyya hin fedhu jechuun mubaarakuma kiyya fakkeenyaaf Tiroorisaa hin ture jechuun fakkeenyaaf. Isin fedha baabaa. Akkasitti ilmu ummati jedhanaa una jibbisiiftee jechuun wanni sun. Tokko farratti ammoo haadhuma mana kiyyaa na jibbisiiftee. Silaa hin taanii malee akkasii yaadatu taateef akkam na godhuu feete yookiin na ajjeesu. Bara akkasumarraa Muhammad namni fakkeenyaaf ilmoo jedhu mana kan si jibbisee yookiin si ajjeessu si yaade jechuudha. Tokko namni obbo Duraa sanuu bare meeshaa namaan ajjeesan yookiin rasaasa dhabuudhaani namni gara sii sadii malee osoo rasaasa qabaate boollo qototee karaa irra bobbaasee taa'ee sidhaa san dhaba hanqina maallaqa dhabuu yookiin ammoo meeshaa ittiin nama ajjeesan dhabuutu siirii gama siiriitti nama oola. Tarii amma isiin siiriin tun aduu jettee itti goote ati garuu si maraachite. Tayyib isin amma fakkeenyaaf akkasitti illee yoo yaadde garuu rabbiin irra nu haasise. Shukrii rabbi. Deema rakkoon qabu. Kanaafuu kanaafuu daawwattoota keenya wannummaan takka waan rabbi fide malee ilmi namaa ni godha jee galma kan geenye amanaa quraana rabbitti illee amanaadha. Wannummaan quraana rabbii dabre. Quraanni kun nu buusaa duuban. Numaaf iyyuu rakkattootumaaf beeku haa. Ilma namaa tokko kan itti rakkatte fakkeenyaaf rakkoo saniin quraanni kun itti qaraatee nama maraate nama sammuunsaa aduuddee kun jijjiiramtee jirtu ifin beene kan nama isaan beene. Ittiin jechuun fakkeenyaaf itti qaraatee jechuun namni sun bayyanate mee laal bi khaleetiif taarra laalime. Eessa jirree? Har'aas keenya guyyaa gammachuuti. Ani mataa kiyyarraa huggaan lafaa ka'ee wanta ol kee laalu khalaas waan mubaarak na biraa du'ee na fakkaata. Guyyaan gaddaa tokko gammachuu hedduudhaa tajaajila namaan argina. Dhugaa. Kanaafuu namni tokko tokko koomentii irratti hordoftoonni keenya maal nuun jedhan dhimma viidiyoo teessanii malee dhimma Abdallaa fayyisuurra hin jirtanii jedhan. Garuu viidiyoo nuti dirqama viidiyoo dalagachuu qofaaf waraabnee osoo hin taane maaliif akka waraabnu beekuu qaban maaliif dhaabsa tokko asirratti hordoftoota keenya dabarsuu barbaade. Hordoftootuma walii maagalatti hordoftootuma keenya waan ta'e Oromoo afaan Oromoo beekan guutuu isaanii jechuudha. Kan biyya ta'u kan biyya feete jirtan afaan Oromoo beekan maaliif jechuun ni barbaada. Dirqama viidiyoo qofa barbaadu osoo hin taane nuti mataa keenyaan nama waa xiqqoo gareen keenya yoo fagaate nama 6-7 du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa jechuudhaa fi viidiyoo tan isaan biraan keenya du'aayin nama caaltii bar nama si bira dhaabbaturra du'aayin tun rabbi bira si dee yaa rabbi rakkataa keessan rakkoo bakka fayyisii yoo jette du'aayin teessuni du'aayin nama rabbii nuuf eebalamti yoo du'aayin nu godhan jechuudha hordoftoota biraan tanaa fi viidiyoo keenya nu qofti waan kana osoo hin taane nu hojii hirmaadhaadhaa qaamaan osoo hin taane yaadaan nu hojii jiraadhaa jechuudhaaf viidiyoon teenya malamtee kan lakkifamte malee ilmi namaa kun maalirra jira waan nuti irra jiru kana harkaadhaa yookiin du'aayin bira dhaabbadhaadhaa wanni nuti walii goonu kanurraa fagoo jirus kan nuti dhiyoo jirus Oromoon jechuun du'aayiidhaan yaa rabbi ilma obboleessa kan isaan karaa akka isaan rakkoo keessaa baasii rakkoo isaa furii hanqas jennaanu jechuun ni gaa jechuun ammoo viidiyoo yookiin akka nama daawwattoonni akka yaadati jettirra jedhin dubbadeen daawwattoonni keessan amma keenya amma maaliif viidiyoo martanii yaatanii maaliif karaa yookiin
isa fayyisutti karaa fayyaa isaa maan deemne. Fayyuu kimi beeka yoo nuti viidiyoo isaan bira. Dhagee jechuun fakkeenyaaf komantii osoo hin ta'in ka weessaappiiraan dhufu ka iimooraan dhufu ka bilbilaan dhufu yaada keetti irraa fuudhee beeka nama hedduu dhufe jechuudha akkasitti. Hedduu dhufe. Akkasitti ammoo ati rakkina kee ol baaftee nimtuuf ilma namaati jechuudha biyyi keessa jirtu biyya hambaati akkasuma biyya baqaa keessa jirtu biyya tana keessatti jechuudha gabbaatee gidaaraan baarafu hin ta'u. Hin ta'u. Jechuudha daleedeeti if jijjiirtee mana kana bishaan kabaltee jechuudha bifaa kabaltee gidaara arabaa kanarraa maallaqa kabaltee keessa galtee jechuudha. Sayyoo daachuu baattee keessa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Ammoo biyyi tun biyya deemtee gabbaatee gidaara arabaatis jiraachuu hin dandeessu. San hundarraa'u liinaa fi atiis dalagattanii dhuftaniiti harkaan ishee kana laalaa jechuudha. Akkasuma. Maaliin akka jirtus viidiyoo waraabaa kan lakkifnee hordoftoota hubachiifna. Isaan immoo maal jedhan bar viidiyoo namaa jaanaa isa. Ammoo dhimma viidiyoo deebitu. Qotoqotoqotoqot addeebi. Dhimmi keenya kan nu harka waan kanarra jira nu dhagee'a. Du'aa nu bira dhaabbadda akkana jira jennee saniifuu daawwattoota keenya har'aaf asumatti isinirraa gabaabsaa gammachuu qabnu hedduu haasa'uu hin dandeenyu gama kiyyaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sinja. Akkasitti kabajamuu daawwattoota keenya akkuma maammajjee namni gammadee waan haasa'uu fi waan dhiisu hin beeku dhugaa isaati obboleessa kiyya baambadii akkasumatti rabbiin ammallee isa hojjaa jiraatu hedduu na cinaa dhaabbatanii khalaas wallaan isaaf feena waan nan barbaadullee waan ati barbaadullee nuti si cinaa jirraa maa yaadini akka obboleessaatti fissi qabneeti si bira jirraa jeeni akkasi bakka nan kalee jiru dhaalaati bakka nan irra jiru dhaalaati viidiyoo tanallee warri isin dhaqqabde laayikii godhaadha komantii warri yaada qabdan komantii barreessaadha du'aa jesan ammallee nu godhaadha akkasumas illee bakka isin jirtanitti rabbi hamtu sirraa qabu amma achumaanuu yeroo iidaati warreen mana arabaa jirtanis warreen biyya jirtanii warreen biyya arabaa alaa jirtanis akkasuma bakkuma isin jirtanitti isin bira rabbi fi nageenyi rabbi isin bira jiraatu isin jecha akkasii tanumaan dhaabsisanii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ما كم وزن ينفوت نم تقبل أبا بلا نمرو نم تقبل يفوت برا أبا بلينا أبا ما بيتك أقرأ زيكوبا لا ما نوجد سمون نوجد جنا سوا الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلاص تكو كمان هذه ما خلاص كاب حبرسنو شو حبرسنو؟ إيه جوي تفرسني مشان يتغنى عليهم لا تغنوا شو؟ لا حبيبي قلت نقام الحمد لله رب العالمين. بابا يا سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جبت سنين جبتان أو جبتو تردبتو تهينيا سلامتان جيتانوني راحاتي وكجر تمرتي سن هاري قبدوني سنين جا eegaa kun akkuma waadaa walii gallee wajjin waa hunda haasofne sanii karaanis badii isaa jalaa bahee kunoo sheeka fidee jira arraan kana inshaallah karaa abdallaa fayyisuu keessa jirra salamtaa gaafata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isin jecha salamtaa jedhan rakkate lagaa fi gaara qaxxaamurtee tagammachuudha isin biraa geessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة الله وسلام الله على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله أرانتنا قرقر سبوليسة كينيا عبد الله كان أفجع ستول وليك أو نجرة ني دكوبا سيري تقول مجاني بكا حتى تمتنا يا ماني karaan era deemee illee fagoodhaa bika fagoodhaa kaanee dhufne garuu fageenyi karaatis dhukkuba obboleessa keenyaa nu hambisu waan dandeenyu gaannis insha alhamdulillahi rabbil alamin hanga rabbiin beekutti nu kenneen bira dhaabbannaa ni wallaanannee karaa fagoo gara deemee dhufne insha Allah amma isaanis kunoo Abdallaa barbaacha kutanii isaan kana yaamee dhufne jennee kutanii keenya eegu jirraa. Aywa namni biraa fiduu hin danda'u akkuma inni jiru
dachaas malee nama tokko hin beeku Abdallaan nama biraa yoo arge nama dhiisuun yaa'ida godaasi namaas hin dhiisu saniifuu dachaasii fiduu kuteen isninjaa sheetichi keenyas akkuma isninjee karaa fagoo deemee dadhabbii hin baafannee maarii birraa dhufee taasan booda inshaallah itti deebinaa Abdallaa fidanii haa dhufaniin isninjaa. خنا يلا انا ديما انا اولادي متي خي نجامي ديما خي نجامي انا ما داجي نترفد ايه والله والله انا نجيت هاي جايين بيها كره بعدين وانا خي كون كون انا كون كون انا كده اذا انا نوازن انا دي اذا انا ندوي اما كون كون جاي بدل بتدين ايه شاي ودام بدير فوق عبد الله انفر كونكو يا ربي يا